Ashama harka fuunee daawwattoota fi hordoftoota aannolee Global Media akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirra haa jiraatu jechaa aannolee Global Media irraa oduu yeroo kana qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Oduu kennaa guyyaa irraa keessatti oduchi bifa oduutiin kan isin dhiyaatu osoo hin ta'in bifa gabaasaatiin isiniif dhiyaata. Gabaasa kennaa guyyaa irraa keessatti waa'ee oolmaa dhaddacha guyyaa kaleessaa Obbo Jawaar Mohammad hayyuu kenna beekaa kenna goota kenna kan Oromoof jedhee mana hidhaa bu'e akkasuma waa'ee Obbo Hamza Boranaa akkasuma waa'ee Obbo Baqqalaa Garbaa fi namoota isaa wajjin imanni irratti baname namoota 14 waa'ee oolmaa isaaniitii fi ragaa magaraja duubaa kaafnee kan laallutaa jechuudha. Daawwattoota kennaa kabajamoo warroon YouTube channel keenya subscribe hin godhatin YouTube channel keenya subscribe gochuun hin dagatina. Yoo YouTube channel keenya subscribe godhatan odeeffannoo yeroo gara yerootti qabannee isin dhufnu salphaatti isin biraan gahuu dandeenya. Egaa gabaasa guyyaa irraatii fi salphachuu mootummaa biltsiginnaa kana kan laallu ta'a. Mootummaan biltsiginnaa ilmaan Oromoo ajjeesaa jira, Oromoo miidhaa jira, Oromoo salphisaa jira, Oromoo qofa miti. Uummattoota Itoophiyaa hunda salphisaa jira. Kabaja irraa mulqaa jira. Sirna nafxanyaa deebisee irratti ijaaraa jira. Oromoo ajjeesuu nafee sabab sablammoota biyya sanii ajjeesuu nafee sirna nafxanyaa sirna Minilik sirna Haile Sillaasee kan uummattoonni Itoophiyaa qabsoo hadhaawaa gochuudhaan ofirraa kuffisan san Oromoo irratti uummattoota Itoophiyaa irratti deebisuun qofti uummata Itoophiyaatiif hammeenya oliiti. Dr. Abiy Ahmed osoo namaayyuu ajjeesuu baate, Dr. Abiy Ahmed namaayyuu osoo hidhuu baate, Dr. Abiy Ahmed namaayyuu osoo dararuu baate. Sirna Minilikii fi sirna Haile Sillaasee deebisuudhaaf muratee ka'uun isaa qofti yakkan Minilik yakkan Haile Sillaaseen Oromoo irratti raawwataniif itti gaafatamaa isa taasisaa jechuudha. Ara Dr. Abiy Ahmed Oromoodhaaf Minilikiin garaagarummaa hin qabu. Haile Sillaaseedhaan garaagarummaa hin qabu. Maaliif kaayyoo jiraatti qabatee deema. Oromoon Minilik akka dhuunfaatti rakkoo hin qabu kaayyoo isaatti waraanaa ture. Haile Sillaasee kaayyoo isaatti waraanaa ture. Inni nama akka dhuunfaatti nama akka kennaatti nama akka keetiiti. Garuu kaayyoo inni deemummaa inni Oromoof Oromiyaa balleessuudha. Kaayyoo Minilik deemuunis maa inni Oromoof Oromiyaa balleessuudha. Minilik du'eera jira kaayyoon isaa garuu arras jira. Minilik du'us kaayyoon isaa jira. Kaayyoo san Abiy Ahmedtu qabatee itti fufsiisuudhaaf waan hunda qabateetiin hin deemaa jira jechuudha. Kanaafi kaayyoo san hojiitti hiikutti gaafa galu Oromoo hidhuu, Oromoo ajjeesuu, sabboontota ilmaan sabaa dhahuutti galee jechuudha Dr. Abiy Ahmed. Mee Dr. Abiy Ahmediin badii hedduu dalagaa jira. Hayyoota hedduu hidhe waa hidhamuu hayyootaatii fi manni murtii akkamitti hayyoota kanatti taphataa jiru dhimma hayyoota kana akkamitti akka lafarra harkisaa jiru waliin kan laallu ta'a. Haasawa gootonni kunniin dhaddacha irratti taasisanis kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Waa'ee Hamzaa Boranaatirraa dubbannee booda waa'ee gama Obbo Baqqalaa Garbaatii fi gama Jawaarii isin deebisa. Gabaasni BBC'n qopheesse. Hamza Boranaa nagaa fi tasgabbiin biyya kana keessatti akka jiraatuuf hojjenneerra jedhee mana murtii dura dhaabbatee qomoo fi dhiyaatee dubbate. Mootummaan isin shakkamtoota isin warra biyya balleessu isin warra biyya jeequ jedheetiniin Hamza Boranaa faam Jawaar faam Baqqee faam akkasuma hidhamtoota siyaasaa hunda himate. Hamzaan Boranaa garuu dhaddacha irratti nagaaf tasgabbiin biyya kana keessatti akka jiraatuuf dadhabneerra hojjenneerra qabsoofneerra nuti warra biyya diiguu miti jechuudhaan Obbo Hamzaa Boranaa yaada isaanii mana murtiitti kennaniiti jiran. Dhaddacha har'aa irratti namootni galmee qorannoo duraa Obbo Jawaariin waamamuu keessatti argaman hundi namoota 14 dhiyaataniiru jechuun dhaddachi guyyaa kaleessaa gaggeeffame jechuudha. Adeemsa ragaalee abbaa alangaa dhaggeeffachuuf osoo hin eegalamin dura Hamzaa Boranaa iyyata dhiyeeffachuu akka barbaadu himuun dhaddachatti dubbateera. Hamzaa Boranaa kaleessaa iyyata dhiyeeffachuu hin dandeenye ani har'a yeroo dhumaatiif hin dubbadha jedhe Hamzaa Boranaa. Yakka nuti irraawwanne maqaa keenyan badaa jira jechuun ololli isaan irratti adeemaa jiraachuu Hamzaa Boranaa mana murtiitti himeeti jira. Kana malees yaaddoo nageenyaa irraa kan ka'e jechuun maatiin isaanii mana jijjiirraa akka jiranis dubbateeti jira. Maatiin Obbo Hamzaa Boranaa yaaddoo nageenyaa keessa jiran.
Yaaddoon nageenyaa kana irraa kan ka'e bakka duraan jiraatan irraa mana biraatitti bakka namni isaan hin beeknetti jijjiirataa jiranii jechuudha. Gootonni hidhamanii mana hidhaa keessatti dararaman maatiin isaanis alaa yaaddoo keessa jira. Isa kana Hamzaan mana murtiitti dubbatee jechuudha. Manni murtichaa miidiyaalee kamiin ololli irratti adeemsifamaa akka jiru Hamzaa gaafateeti jira. Hamzaan ololli garagaraa miidiyaa Habashaatiin irratti deemaa jira. Maqaan keenya badaa jira jedheetiniin kana ka godhu mootummaadha jechuudhaan mana murtiitti himatee manni murtii miidiyaa kamiin ololli isin irratti adeemsifamaa jira jechuudhaan Hamzaa gaafatee. Miidiyaaleen biyya keessaa fi biyya alaati jechuun barruu Itoophiyaa keessatti maxxanfamu tokko maqaa ereera Hamzaan. Kana malees nuyi hidhamtoota siyaasaati kan jedhe Hamzaa Adaanaa nagaa fi tasgabbii biyya kana keessatti akka jiraatuuf hojjenneeras jedhe. Ragaa sobaan irratti qindeessuun nagaa fiduun hin danda'amu. Adeemsi kun sirrii miti. Mootummaan marii siyaasaa mijeessuu qaba jechuunis dubbateeti jira. Hamzaa Booranaa mana murtiitti. Gama biraatiin abbaan seeraa dhaddachaa hoogganaan manni murtichaa aangoo seeraan kennameef bu'uureffachuun hojjechaa akka jiru himan. Kana malees falmii irratti xiyyeeffatamuu akka qabu hubachiisan. Dhimmi yaala Shamsaddiin Xahaa ilaalchisee manni murtichaa magaalaa Finfinnee keessatti dhaabbata fayyaa fedhetti akka yaalamu kanaan dura ajaja kennee kan ture yommuu ta'u Shamsaddiin tajaajila yaalaa osoo hin argatiin akka jiru abukaatoon isaanii dubbatanii jiran. Dhimmicha irratti manni murtichaa raawwii isaa akka mirkaneessu gaafatan. Gama biraatiin abukaatoon shakkamtoota dhaddachi guyyaa guutuu yoo ta'e poolisiin shakkamtootni laaqana akka argatanii fi haala mijeessu manni murtichaa akka mirkaneessu gaafatanii jiru. Manni murtichaa dhimmicha irratti bakka bu'aa Komishinii Poolisii Federaalaa kan gaafate yommuu ta'u poolisiin shakkamtoota qe'ee mana murtichaa keessatti laaqana akka soorataniif haala akka mijeessu himeeti jira. Ajjeechaa Haacaaluu booda mormiin magaalaa Finfinnee Oromiyaa ture hokkoratti jijjiiramuun lubbuun namoota 180tti siqan yoo darbu qabeenyi guddaas barbadaa'eeti jira. Poolisiin hokkara uumuuf kanneen shakkuu ibsuun qondaaltota siyaasaa kanneen daandiitti bahan gaazexeessota kan 7,000 ol ta'an to'annoo jala oolcheera. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa gabaasni waa'ee obbo Hamzaa Booranaatii fi gama Shamsaddiin Xahaatiin jiru isa kana fakkaata. Shamsaddiin Xahaa manni murtii torbaan darbe keessa waan dhukkubsataa jiruuf mana yaalaa barbaadetti akka yaalamu manni murtichaa ajajus Shamsaddiin hanga ammaatti yaala osoo hin argatiin rakkoo hamaa keessa jira jechuudha. Gama biraatiin gama waa'ee Jawaarii fi waa'ee Baqqalaa Garbaatti yoo deebinu taate hidhamnee jirra guyyaas galgala nutti cufamee turra jedhan obbo Baqqalaan mana murtichaatiin abbaa murtiitiin namni tokko erga hidhame balleessan isaa osoo ittiin mirkanaa'in yakkamaa ta'uun isaa osoo hin mirkanaa'in shakkamee qofa waan hidhameef poolisiin Baqqalaa faa dararuun Jawaar faa dararuun kuni hammeenya gara jabeenyaa kareef jennu san sirnichi kan duraan uummattoonni Itoophiyaa falmii hadhaawaadhaan ofirraa koffisan sun ammallee irratti deebi'aa jiraachuu nu garsiisaa jedhan. Hidhamneerra to'annoo seeraa jala jirra garuu ganamaaf galgala nutti cufameeti oolla jedhee obbo Baqqalaa Garbaa mana murtichaatiin maal jechuu isaati obbo Baqqalaa Garbaan gaafa kana jedhu galmee qorannoo duraa obbo Jawaar Mohammad faa irratti abbaan alangaa ragaalee namoota 15 dhageessifachuu karoorfatee kan ture yommuu ta'u isaan keessaa 4 jecha isaanii akka hin kennin har'a beeksisee jira. Oolmaa galmee qorannoo duraa obbo Jawaar Mohammad faatiin har'a abbaa alangaa ragaalee 2 kan dhageessifatan yommuu ta'u ragaan guyyaa kaleessaa jecha isaanii kennan tokko gaafii qaxxaamuraa gaafatamaniiru. Xumura dhaddacha har'aa irratti abbaan alangaa ragaalee 2 bilbilaan argachuu waan hin dandeenyeef qaamaan barbaade guyyaa jimaataatti dhiyeessuuf beellamni akka kennamu gaafateeti jira. Gabaasni kun kan guyyaa kaleessaati waaree booda jechuudha. Nuti immoo har'a ganamatti qabannee isin dhufne akkasitti hubadha. Ragooliin lamaan kun lakkoofsa 11ffaa fi 14ffaa irratti kan argaman yommuu ta'u lachuu eenyummaan isaanii dhokfamee golgaa maggaarajaa duuba taa'uun ragaa kan bahan akka ta'e abbaan alangaa himeera. Abbaan alangaa hanga ammaatti ragaalee 9 kan dhageessifate yoo ta'u ragaaleen 4 sababa garaagaraatiin dhageessifachuu dhiiseera jechuun mana murtichaatti himeeti jira. Egaa ragaan maggaarajaa duubaan kennamu suni namooti
amma sitti eeraman kun namni sagal maggaarajaa duuba dhaabatee osoo eenyummaan isaa hin beekamin osoo ebalu ta'uu isaa hin beekamin Jawaar Faarratti Baqqee Faarratti Hamzaa Faarratti ragaa dharaa ragaa abayaa raganii jiranii jechuudha. Obbo Baqqalaa Garbaa isaanii fi obbo Jawaar kophaa hidhamuun mirga namummaa isaanii sarbamaa akka jiruu fi manni murtichaas dhimmicharratti ajaja akka kennu obbo Baqqalaan gaafatanii jiru. Kophaa keenya hidhamnee jirra guyyaas galgala sunutti cufamee turra namoota waliin akka waliin agarree taasifamaa jirra mana fincaanii yeroo deemnullee iddoon itti turru ni cufama jechuun himan obbo Baqqalaa Garbaa mana murtiitti. Kanaaf kana malee konkolaataa isaanii yeroo isaan to'annaa jala oolanitti qabame hanga ammaatti akka gadi hin dhiifamin obbo Baqqalaa Garbaa mana murtichaatti himaniiti jiran. Gaafa Jawaar faa qabaman gaafa Baqqalaa faa qabaman konkolaataan isaanii to'annaa jala oolee jira. Konkolaataan isaanii gadi hin dhiifamne maatiin isaanii konkolaataa malee asiif achitti rakkataa jiranii jechuudha. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya gabaasni kana fakkaata. Bifa kanaanii mormiin gootota kanaa fi mana murtichaa jidduutti gaggeeffamaa oole. Dhimma uguramuu herreega baankii ilaalchisee mootu lakkoofsa herreega baankii isaanii kan haadha warraa isaanii kan ijoollee fi firoota isaanii uguramuu isaatiin maatiin isaanii rakkoo saaxilamanii akka jiran obbo Baqqalaan mana murtiitti dubbataniiti jiran. Abukaatowwan isaaniis lakkoofsa galmee herreega baankii shakkamtootaa fi maatii isaanii ittiin uguramuu barbaadanii argachuu waan hin dandeenyeef abbaan alangaa odeeffannoo akka isaaniif kennu gaafatanii akka turan himan. Abbaan alangaa lakkoofsa galmee herreega baankii shakkamtoota ittiin ugurame abukaatowwaniif kennuu isaa dhaddachi arraa erga xumurame booda abukaatoon obbo Jawaar Muhammad dubbatanii jiru. Gama biraatiin abbaan alangaa haalli qabiinsa obbo Baqqalaa Garbaaf kanaan dura koomishiniin mirgoota namoomaa daawwatamuu himanii jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo dhimmi gootota keenyaa, dhimmi hayyoota keenyaa, dhimmi Jawaar, dhimmi Baqqalaa, dhimmi Hamzaa fi dhimmi warroota isaa wajjin hidhamanii kana fakkaata. Maaltu barbaachisaa? Du'aa'iin bira dhaabbadhaa. Maaltu barbaachisaa? Tsalootii godhaafi. Maaltu barbaachisaa? Kadhannaa waaqaa taasisaafi. Kun haa qabsaa'u. Ka qabsaa'uu hin dandeenye du'aa'iin bira haa dhaabbatu. Oolmaan isaanii guyyaa kaleessa dhaddachatti taasisan dhaddachi lidataa ka Jawaar faan akka kanaan oole daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo odeeffannoon waa'ee Jawaar Baqqalaa faa harkaa qabnu kanuma yeroo gara yerootti odeeffannoo isaanii kana isiniin gahuun dirqama keenya itti fufnaa. Oromoodhaaf sagalee hin taanaa sirna abbaa irree sirna nafxanyaa tokkummaadhaan ofirraa kuffisnaa. Ulfaadhaa guddaa galatoomaa jabaadhaa yaada wal jijjiirraa. Warroon YouTube channel keenya subscribe godhin YouTube channel keenya subscribe gochuun irraanfatina. Ulfaadhaa wayyooma qophiin keenya kanaan raawwata qophii biraatiin deebinee hanga wal agarruutti turtiin turtii gaarii isiniif haa taatu.